Asoosama gabaabaa dhugaa irratti hundaa'e. Dur maatiiwwan abbaa bulloo kan ta'an Addee Beektuu fi dargaggoo Bortolaa jedhamutu ture. Addee Beektuu fi obbo Bulloon maatii 9 dhiira 6 fi dubara 3 horachuun godina lixa shawaa aanaa dandii gadi dandii suduu keessatti bakka boobee jedhamu jiraachaa turan. Asoosama kana keessatti dhaggeeffattoonni keenya daran kan xiyyeeffannu Bortolaa koomediyaan urgeessaa fi seenaa jireenya isaa irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Bortolaan haadha fi abbaa isaatiif ilmoo arfaffaa irratti argamu yoo ta'u, dhalatee waggaa 7ffaatti mana barumsa Dandi Birhaan galuuf murteesse. Maatii isaatiin marii gaggeessee abbaan Bortolaa obbo Bulloon farda yaabbachuu waan beekamuuf akkas jechuun Bortolaaf deebii deebise. Fogga abbaa keenyaadhu yee gurbaa fardeen heegda malee hin barattu jechuun Bortolaa baay'ee aarse. Haati Bortolaa Addee Beektuun haarii fi boo'icha Bortolaa ilaaluun garaa ishee roora'ee Bulloon akkas jechuun mariisifte. Bulloo mucaan keenya yoo har'a jabaannee barsiifanne boruu deebi'ee nu tajaajiluu waan danda'uuf nuti saawwan keenyas ta'u fardeen keenya dabareen eegganna haa baratu jechuun Bulloo yoo mariisiftullee Bulloon fudhachuuf amma samiin dacheerraa fagaattu itti ta'e. Bortolaan deebii abbaa isaa kana erga dhaga'e booda xiiqii keessa gale. Bortolaan qabeenya ijoollummaan horate lukkuu tokko qaba ture. Lukkuunsaa killee buusaa turte. Jaalalaa fi fedhii barumsaaf qabu irratti hundaa'uun lukkuu sana gurguruudhaan barumsa isaa bara 1989 imala isaa itti fufe. Haa ta'u malee Bortolaan maatiin isaa harka qalleeyyii waan ta'aniif ulaagaa barataa tokkoof barbaachisu osoo hin guutin xiiqiin waan guutameef xiiqidhaan waan guutameef argadhu callaan nyaadhaa dhabmoo cal jedheen bulaa akka daljeessa boobee fi suluu jechuun luka duwwaan or barefoot barumsa isaa eegale. Seenaa kanarratti kan nama yaadachiisu seenaa Abbabaa Biqilaatiin wal fakkaata. Abbabaa Biqilaa Jarman Beerliin irratti biyya isaatiif luka duwwaa fiige. Inni kun immoo kaayyoo isaatiif luka duwwaa ka'e. Mana barumsaa Bortolaa bishaan haroo Dandii jedhamuun marfamtee naannoo kiiloomeetira mana jireenya isaarraa fagaattee argamti. Waqtiin isaa sadaasa yoo ga'u ammi qorraa baay'ee dabaluun lafti hundi cabbiidhaan akka dachee Saayibiriyaan wal fakkaachuun Bortolaan deemuu dadhabe. Maatiin isaan ala waan barumsa eegaleef kophee namni bituuf dhibe. Bortolaan waan tokko murteesse. Nyaata beekamaa naannoo sanaa kan ta'e warqee yookaan immoo xisaaraa jedhamuun kan beekamu baala isaa walitti qabuun luka isaatti caammaa fakkeessuun itti maruudhaan deemsa isaa sodaa tokko malee itti fufe. Caammaan isaa daqiiqaa murtaa'eef deemsiftullee guutummaatti tajaajila hin kennineef osuma xixiqqoo shansirraa dhalche jedhe jaarsi mammaaksi jedhu sammuu isaatti dhufe. Qormaanni baay'attullee honnee fi ciminni Bortolaa keessatti uumame daran nama boonse. Kutaa tokkoffaan asoosama kanaa asumarratti raawwata. Kutaa itti aanuun amma wal arginutti nagaan naa tura. Egaa dhaggeeffattoota keenya asoosama gabaabaa kan
walitti fufiinsa qabu isiniif dhiyeessuu irratti kan argamudha. Seenaan kun kallattumaan ana kan laallatudha. Bortolaan ana Urgeessadha. Beektuun haadha kootii bulloon abbaa kiyya. Egaa maal jechuun barbaadee seenaan ani keessa dabarse kan kaleessaa yoon hin beekne kan boruus hin beekamu. Namni tokko seenansaa kan barreeffamu erga du'ee booda akka baratametti, garuu jiraadhumatti seenaa ofii barreessanii uummata ofiitiin kana keessan darbe yoo jedhan waan gaarii ta'a. Egaa hordoftoonni keenya viidiyoo kana amma dhumaatti yoo dhaggeeffattan chaanaalii kootiif haaraa warri taatan subscribe godhaa, warri immoo keessatti argamtan share naa gochuudhaan maatii biraan naa ga'a. Maatii keessaniif hiriyoottan keessaniin biraan naa ga'a. Seenaa dhugaa irratti hundaa'e kan koomediyaan Urgeessatii. Turtiin keessan nafaana haa ta'u isiniin jecha wixataa yeroo hunda kanan viidiyoo kana upload godhee isin biraan ga'u ta'a. Nagaanaa ta'a, ammas irra deebi'uun isiniin jedha. Nagaanaa ta'a. Baabaayii Bortolaa. Baabaayii Armeesaa.